Toke maka guma shouting kumatar bagaru sinjararan na ibsadi. Woi. Maka guma shouting kumatar. Maka guma shouting kumatar ba. Wallahi ulfa. Na ibsi sinjararan ya di. Nama kuma di demi hur maka guma shouting kuma di demi hur. Ayye. Wannan isinimu. Wannan isitim. Amana risiti nagalchitan accounti isinitti madema qorata yero tokko accounti na mul'is. Maqaa gumaa shawtiin barbaadna malee. Warri waadaanaa seenu kun hundinuu tokke. Warri waadaanaa seenu kun warra nafjeerraa qabu. Warran gochuu Latiif ana latiifaa dheedhi masanjiraan eenyu sawwaradhuuti. Kuno na guddisi. Kuno akkaawuntii sawwaradhaa hundi keessan yeroo tokko sawwaradhaa. Wajiran jira garuu akkaawuntii. Yeroo tokko daqiiqaa tokko sawwaradhaa hundi keessan dafaati. Jolle makana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Sawwaradhanii guys. Anis biyya keessan jira maqaa gumaa shootiin birrii 1,000. Allah. Birruma tokko ta'uu sanii jedheefan. Allah. Akkaawuntii sawwaradhaa. Birruma tokko ta'uu sanii jedheefanan immoo. Birrii tokko sirrii jedhu. Akkaawuntii sawwaradhaa. Gumaa yeellee jechuun ayyeellee jechuudha. Bari deemishan seenee jira maqaa isaatiin qofeeyyuu galatooma. Amaanaan risiitii keessaan naa ergaa akka galchitaniin risiitii naa erguun dagatinaa gaa'is. Akka galchitaniin Rabbis na gargaaru. qorata gaasii. Addaasi dumooko. Hunda keessaniyyuu warramma maqaa kan kootii waa gumaachaa jirtan hundinuu immoo yoo fooloon irraa hin qabne mana godhaati inshaallah keessaa. Isinan galateeffadhaa. Seeraan dalaga kiif deemaa bar. Abiin wallahi gumaa koo. Wallahi fidaayii keeraa godhu gumaa koo. Fidaayii keeraa godhu abiin. Ati seenaa dalagdee. Ulfaadhu. Wallahi fidaayii. Dhugaatti ati seenaa dalagde. Mee itti deebina qoy. Maqaa dubbiin maqaa gumaa shawtuu barbaadataa jira. Nama gaana yeellaasisinaa obboleeyyan amaanaan fuudhe haadha koo argaa jirtu waan ta'eef warra jaalala koo qabdan qofa amma wannan gaafataa jiru yoo dhugaa gumaashaa'uun onnee uummata Oromoo keessa jira Oromoodhaaf dhaabbata jettanii jiraattan na yeellaasisinaa fuulduraadha kootiitti rabbii jedhaati. Akkasii kiyyaa wallisoo gassi buusa dhiifamanaa godhiin naman galcha waan ta'eef ulfaadhu galatoomi maqaa gumaa shawtiin isa jettee nu galchi risiitiin argi baay'ee galatoomi nama biraan ol galchaaf. Zuzu fikir maqaa gumaa shawtiin jiraatti. Way ayyee. Gumaa koon hin harkiftu maqaa keetii namichi naayira. Gumaa koon hin harkiftu ati. Tokke anatu qoy taraa naa dhiisime amma nama koo fixadhutti ati na jalaa callisime. Mootii ana callise kuno. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee maal jetta gaabboleettii koo akkanan xinneessi. Hundi keessanuu fayyaadha. Waalaikum. Nagaa jirra. Inshaallah rabbiin obboleessa keenya baasee nu hagamachiisu anis sammumaan qaburraa inshaallah bismillah maqaa keetiin birrii 15,000 nan galcha. Allahu akbar. Maqaa eenyutiin? Allahu akbar. Maqaa eenyutiin tilaallee haa'uun deebistee gaafatta ati sillee gaafatee gumaashaan isa fakkaachuu baatus garuu amma humna kootiitti jechuudhumaaf malee kun isa fakkaachuu Way obboleettii koo anoo jecha siif. Miimmiin illee nama yeroo hedduu beekaan irra si deebisiise miimmii koo. Si hubadhaan si beeka beekaan sitti irra deebi'edhe malee akka ta'e deebituufan. Akkasittan si beeka. Miimmiin immoo nama waadaa guutuu keessatti shoora leencaa taphattu. Shoora leencaa hawaa irratti jechuudha nan beeka. Warra ammaas irratti maqaa kootii waan gumaachaa jirtan lakkoofsa tokko keessaan naa barreessaa akkan isin qunnamuun barbaadaa keessaan kanumaan isinitti maddaa ulfaadhaa jecha isiniif hin qabu waliiwwan koo. Mootichi gumaa seeraa dalaguuf deemaa jira. Aasu mee obboleettii koo meetii irraa kaafadhu waan jette naan jedhe ka. Na yeellaasisinaa obboleeyyan fuulduraadha kootiitti. Takkaa waa isin kadheen beeku warra natti jabaate jamaa. Habibi wallahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعرفه. أكم جرتنا جاكي السنة فيما. جرّ. ميم يو أكاونتين كبن ممو نبريس يو أكاونتين كبن. ما الله بينا كتاتني عن اللي. أيه. اللي أمان كبت بريك مشان إن شاء الله. Ergadha. Birri kumashan. Allahu kumashan Itoophiyaa. Qorata akkaawuntii mul'isi. Ulfaatu. Akkaawuntii mul'isi qorata. Abshir. Tole. Asu. Akkaawuntii isa waradhu. Asu akkaawuntii isa waradhu.
Guma warra ergataa jiranu ol galchi. Maqaa keetiin ergataa jiru waan ta'eef. Rakkoon qabu warra mana lakkoofsa tokko barreeffataa jiru ana tol galchaa obboleettii koo Aasuu hedduu galatoomii jecha siif hin qabu. Birrii ammanaa walitti qabamaa jiru kan ammoo naa herreegaa tokke waan uummanni maqaa kootiin naa buusaa jiru. Akkaawuntii qabadhaa. Akkas naa herreegaa. Akkaawuntii guys. Adina deebisii keessoon ishee erga. Ayyee obboleettii koo. Risiitti keessoon ishee erga. 30 seentee gumaa koo maqaa keetiin. Ayyee galatoomaa ulfaadhaa. Egaa King namni jedhamu King. Sawaraddeera. Hayyee asuu koo galatoomii. Gumaan harkatti yeellaasisinaa. Wallisoo keessatti siidaa dhaabuu fan deema gumaadha. Waan inni wallisoo keessatti dalagee siidaa dhaabuu fan deema gumaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Galcheera birrii 1000 amma waadaasni gale galcheera laa kunu. Ulfaadhu obboleessa koo taankii akkasittan si beeka. Tokkuma Galcheera. zeenu galchi kuma shatama jedhaala zeenu gashame. Rabbis na gargaaru jajjabaadhaa ulfaadhaa. Galchi zeenu. Inshallah dubbii boodanitti isin. Qananii dhamiti. Qananii jedhamiti qananii. Akka galcheen jira. Habibi wallahi hin boona bar. Lafa gumaan jiru tisa kafokkise beekaan. Ayyee qoyyaa gaamma nama koonsimadha tokke nama koonsimadha. Warri waadaa galtanuu maqaa gumaatiinis ta'e maqaan obboleessa keenyaatiinis ta'e yaani waadaa jechuun waan jabaadha. Rabbii jedhaatu waadaa keessan bakkaan gaa miidiyaa bichaa baatanii waadaa galtanitti waan hin badinaa jechuun barbaada. Akkana muwaafiin qaba sinirraa. Obboleessa keenya Zeynu bagana gaannuuf teensiin jedha. Mee maal jetta gaanaa dhufu? Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah galatoomati. Qarshii 5,000 kennaan inshallah. Allahu akbar. Obboleessa koo bakkatti kana fuuteera. Allahu akbar. Inni kun gara maqaa kooti habibi. Keeti mokooti. Galatoomi ulfaatu akkaawuntii qabattee. Kan kee ganaatti dhufna nama si jaallatan ganaa fattashnaa qoy. Kun amma kan koo qofa. Ati jaallatamuun akka waan jaallatameeti mooticha koo. Ulfaadhu obboleessa koo. Ati jaallatamuun akka waan jaallatameeti. Qorata maalii gaa'e akkaawuntiin qabanneedha yeroo bar. Akkaawuntiin natti isinii mul'isa. Abshira natti isinii mul'isa. Ifamu. Akka ijana jabeessitan abdiin qaba. Gumaa koo hedduun waa jedhaan. Adaraa warri waadaa seentan adaraa amaanaa adaraa rabbiidhaati. Wama dandeessan qofa seenaa galchaa risiitii moonaa erguu hin dagatina. Warri maqaa guumaatiin galchitan kuni guumaa fooloo godhaa guumaatti risiitii ergaa inni naaf erga waan ta'eef. Please. Anaafis ergaa guumaatti ergaa. Guddisi akkuma mul'ata. Akkaawuntii isa waradhaa kunoo. Si guddisuu hin anna didee qoy. Eeywa kuno. Sawaradha account guys. Hala sawaran kala tama turtii gaarii. Ulfaadhaa gaa kabajaa wajjin warri ol seentan tokkee koo dubbinsi saamaa jira dhiifama gaa. Nasaab mootii ana nasaab. Warri as jala jirtan warri waa kennuu hin dandeenye. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Style qeerroo si dimoo bagana gaannuuf maqaa si dimoo jedhuun. Ulfaadhu obboleessa koo asitti si arguu maqaa kanaan natti tole. Bagana gaannu eddanii hundi keessan iyyuu tokkummaan illee atillee bagana gaannu eddanii gumaasha hundi keessan iyyuu rabbiin haadha keenya kanallee gammachiisee nu marayyuu qalbii keenya gammachiisu inshallah. Rabbi jedhe inshallah maqaa gumaasha hootiin birrii 10,000 galcha habibi. Guma gora buati. Jecha isiniif hin qabu wallahi. Isin gaafadha Facebook irraan tokko maadii isin gaafadha resitii isiniif kan gargaara galgala inshallah. Ayyee. Akkasittan si beeka mootii ana. Nammaxxansa eenyu keessanii faamilee nuuf ta'a namoota faamilee waan ta'uuf nammaxxansa waan ta'eef adaraa risiitii adaraa wannan isinitti himu. Risiitii naa ergaa waadaa seentanii hin dagatina maqaa gumaalleen itti deebi'een xuree sa'oo isinii maqaa gumaatiin waadaa seentanii kaatanii milittanii angumaadhaan lakka hordoftoonni keessin jaallatan. Abshira yoomillee gumaa yoomillee xinnaatuun abshira gumaan oromoon dhaabbataa jiru ta'eefi
Gumatti waa himan. Namoota maqaa keetii waadaa seenan fooloo deebisi fooloo si haa godhan fooloo deebisi. Hin galchitu taanaan mallattoon maqaa balleessuu waan oolu miti. lakkoofsa tokko tokko naa barreessaa maqaa keessan hunda qabataan jira. Warra